Oromiyaa fi Amaaraa keessatti tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhachuu daraan itti cimee jira. Finxaaleeyyii naannoo Amaaraa fi Shaneen yeroo dheeraaf maqaa qabsoon bosona keessa turan karoora isaanii jalaa fashalaa'aa jira. Hidhattoonni kara lachuu abdii kutuun gara nageenyaatti harka kennachaa jiru. Dabalataanis akkuma beekamu mootummaan jijjiirama garee shororkeessitoota ABO Shanee fi garee finxaaleeyyii faannoo maqaa qabsootiin bosona seenuun uummata Oromoos ta'ee uummata Amaaraa daraaraa jiran qabsoo hidhannoo irraa gara qabsoo nagaatti deebi'uun gaaffii isaanii karaa nagaatiin akka dhiyeeffataniif yeroo adda addaatti waamicha taasisaa turuusaa hordofee miseensota garee kanaa keessaa hedduun isaa waamicha kana simachuun karaa nagaatiin galanii akka jiran beekamaadha. Haa ta'u malee ammas gareen waamicha mootummaa fi uummatni taasisaa jiru kana duubatti dhiisuun bosonatti hafuun uummata daraaraa jiru ilaalchisee Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Maasingaan waldhabdee mootummaa waliin qaban karaa nagaatiin furuun biyyattii keessatti nageenya akka bu'uuf namni hundumtuu hirmaannaa taasisuu akka qabu ergaa dabarsanii jiraachuu dhagahameera. Egaan jaallatamtoota keenya qophii qabannee jirru asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.